Ashama arkafune daw atota fi hordotota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sina dhaqabu egaan daw atota hordotota keenya video ajaa'ibsiisaa ajanda ajaa'ibsiisaa tokko argaa isiniif qaba bakka jirtanitti akka kolfitan bakka jirtanitti humni addaa biyya keenya sadarkaa maalii akka irra jiru isin daawwachiisuuf akkasuma odeeffannoo tokko tokko isiniif kennuuf qophaa'ee dhufee jira jechuudha. Odeeffannoo kiyya kanatti illee akka waa irraa barataa bifa qoosatitti illee fudhachuu baattan natti tola maaliifi wantuma jiru kireeditii jiru dhugaa jiru wayii lafa isiniif kaa'uuf deema guyyaa irraa viidiyoon isinitti mul'isaa duraan jechootan isin haasofsiisaa ture gocha biyyi keenya keessa jiru viidiyoo yoo isin argisiisu haala ajaa'ibaa ta'een daawwattan jedheen abdadha jechuudha. Biyyattiin teenya gaafa kufaa jirtii jennu sababa malee miti jechuudha. Somneetiniin waan tokko fakkeessu osoo hin taane dhugaa jiru lafa kaa'uuf jechuudha. Mee ajandaa kiyyaatti osoo hin deemin viidiyoo tana hordofaa. Abeet ispoortii. Humna addaa biyya eeguudha kun kan laalaa jirtan kuni biyyattii eegaa jira. Biyya Itoophiyaa tiksaa jira. Itoophiyaan lafa laalamee akka jiraatudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akka viidiyoo sakandii muraasa irratti argitan kana waan nama ajaa'ibsiisu. Mee amma kuni surree ofiitu horarachuu hin danda'u. Maal deemee biyyaa lola yaa uummata keenya. Deemee shanee maal balleessa? Shanee balleessuuf akka leenjaa jira bara. Shanee dhukaasee dachirraa nyaachisuuf. TDF dhukaasee dachirraa nyaachisuuf ispoortii marshaalii addunyaa kanaan leenjii cimaa kana fudhatee biyya balleessuuf deemaa jira jechuudha. Itoophiyaa tiisuudhaaf. Mee amma akkanaa kuni yoo taa'ee ilmoo ofiitii hin qonne yoo taa'ee ilmoo ofiitti waan shamanne biyyaa miti surree ofii ofirratti hiisuu hin danda'a jiran mootummaa kan akka tiisoodha sirraa laala. Leenjiin inni leenjii guyyarraa gadhiisaa jiru yeroo uffata uffatu sanii achitti haalli leenjii isaa isa kanaa jechuun inni makalaakaa jedhee gadhiisaa jiru kun kabiraasitti fakkaatin gaafa uffata uffatu waraana fakkaatee masaara harka qabatu waraana fakkaatee kana dhaabata malee gaafa leenjiu harree gad jedhee kophee diratee hin dandeenye kanatu waraanuuf deemee shanee balleessuuf deemaa jechuudha. Shaneen osoo kanaan badde TDF'n osoo kanaan badde addunyaa ammaaf rakkatti addunyaan warra ciisee barandaa ta'u kana makalaakaa godhattee hin jiraachiftuu hin jedhee baran. Makalaakaa jechuun nuti akka beeynutti poolisii jechuun nu akka beeynu jalqabarraa nama meedikaala guutuu qaamni isaa fayyaa guutuu qabu nama dhaabbanni isaa sirrii ta'e nama qalxaaffaa nama madaa tokko hin qabu argite nama qacaleetu dur gaafa nu beeynu poolisa ta'a. Har'a hoo nama fayyaa hin qabu nama dhaabbanni isaa akkana jallata nama deemsi isaa akkana jijjiga dhuyduu mummurama argite kan style sportii beekuu miti gandi sportiin baheen isa kana irbaata waraana wabooti fi waraana TDF godhanii jechuudha. Mootummaan haala kanaan miskiinnan eessuma kee abbeeraa kee abbaa kee obboleessa kee fixaa jira lafarraa quba qabaadhu sportiin isaan hojjetanii itti wayyaanee sii lolaa jiran isa kana waraanni buloo biyya keessan eegaa jiru. Mootummaan kun gaafa salphina guddaa keessa jiru bara asumarraa hubachuun nama dhibu. Mee namni akka lukkuu wal lolaa jirtu lafarraa akkana finqilaa ispoortii leenjisu maal jechuudha kun? Leenjistoota hin qabu maalii hin qabu wal harkaa dhumanii bara dhugaa qaba. Mootummaan kun salphateera gaafa jennu ragaa qabatamaa wajjinii jechuudha. Waraanni oboo qacallee furguggaatu akka bofa leenjiin ishiidhaa halkanii guyyaa qorra keessatti gubatee dhukaas akka barbaadetti leenjiyaa gaafa gadeen akkanaa dhayxee bosonatti dhukaas yookaan qabuuf deemtu mee maaluma dubbatama deebiin maal ta'ee jira kenna. Inumaayyuu oboon hin tasgabbaa'ee yoo akka jarri gootu haala jarri keessa jirtu kanaan tasgabbiin dabarseef maaliif fayyada? Warra akkanaa kana mee amma yoo fixan rakkoodha. Yoo dhiisanillee immoo rakkoodha deebi'ee maaliif waan achi keessa jiru deebi'ee basaasa bara akka nama gootuuf godhe bara woboon akka na qabdee kana dhiiftee maalii jettee harkaa bahee waan akka siyaasa. Haala salphattuu akkanaa keessa jirti biyyattiin kenna jechuudha. Egaan woboon haala ajaa'ibsiisaa ta'een baduu osoo hin taane ijaarramee
humna babbareedaadhaan ijoollee hedduu diaspora irraa ofitti makee biyya keessaa ofitti makee waraanni isaa humna guutuudhaan hidhatee magaalaa barbaade keessa bobba'aa jira jechuudha. Biyya abbaa isaatti hawaasa Oromoo haala ajaa'ibsiisaa ta'een barnoota garaagaraa kaayyoo isaanii barsiifataa jiran keessayyuu Gujii keessatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een to'atanii jiran magaalota hedduu Wallaggas akkasi jiddugala Oromiyaatis akkasuma jechuudha. So amma biltsiginnaan shanee balleessu jettee amma tageenya waan nama qaanfachiisu biyyattii ta'e nasan odoo amma waan akkanaa warri biyya alaa arge maal nuun jedhan qaanfannaayyuu baay'ee nama qaanfachiisaa warri dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Biyya keenyatti kan baay'atu shira oppiidiyoon keessattuu hojiin isii hojii shiraati. Bolayyan Oromoo wal nyaachisuu tooftaalee adda addaatiin si cabsuu Jawaar fa'aa akkatti dhaban hin beektan tooftaa isaan Jawaar hin fa'aa hidhuudhaaf lubbuu wareegan hin beektan Jawaar Muhammad fa'aa hidhuudhaaf Hacaaluu nyaattee hoo kan beektan taate beekamaadha kun argite. Har'allee warra achi keessa jiran ni jiran namoonni duraan dhaaba babaa'oo keessa turanii nyaattiyyeen tokko tokko warra kaleencoo hin jiran ammas warri shira guddaa baadhatee deemu ammas ammuma kana. Oromoon ifa baasanii dubbanne malee warroonni oppiidiyoo keessa taa warri duraan babaa'oo keessa turan shira guddaa warra kaleessa namoota gurguddoon harkaa nyaatan har'allee akkasuma nyaatan. Kaleessa nadhii gammada fa'aa nyaatanii har'a immoo Jawaar Muhammad fa'aa nyaatan jechuudha. Si jammar dursa jechuudha. Inumaayyuu jalqabnummaan ajjeechaa Hacaaluu kana eessan Jawaar hiniina eessan Baqqalaa hiinadha. Sababa jaraat ajjeefame sababa haasaa isaanii sitti fakkaate isaan akkaataa isaan ittiin qaban waan dhabaniif tooftaa saniin biyya shororkeessinee jara ol darbi nagaa jedhuun itti milkaa'anii jiran. Nutis itti milkaa'uu qabnaa jechuudha. Lubbuu qaalii kana dhabnee taa'uu hin qabnu jechuudha. Sinii galee? Kanaaf haalli jiru kana fakkaata dhumarratti daawwattoota hordoftoota keenya waa'ee ijoollee keenya Suudi Arabiyaa irraa yoo dubbanne guyyaa kaleessa waan xiqqoo nama bohaarsu yookaan namatti tolu ijoollee shamarranii dubartoota mana hidhaa keessatti raarfamaa turan gara 300 oliitii fi akkasuma daa'imman 447 ol gama biyya isaaniitti galanii kun waan baay'ee dansaadha. Ammallee ijoolleen keenya hunduu akka gama biyya abbaa isaaniitti galan irratti hojjennaa sagalee taanaa fi isinillee uummanni Oromoo bakka jirtanii sagalee ta'aa fi haala biyyattii keessa jiru kanallee wal hubachiisuun bareedaadha waan ta'eef yaadota keessayyuu gara wobootiin dhufu waliif qoodaa hiriyoota keessaniin gahaa woboon jabaatee jira. Biyya qabachuun isaan oolu gaafa biyya qabate isinillee abbaa biyyaatti amma abbaa biyyaatti jechuun hin ulfaataa jechuudha. Biyya baqaa keessa teennee biyya keenyattillee akka biyya baqaatitti of ilaalaa turre jechuudha. Kanuma isinii daawwattoota hordoftoota keenya akka tasaa namoonni haaraa taateen hordofaa jirtu yoo jiraatte YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuun maatii koota isin jedha. Viidiyoo kommoo hundi keessan like gochuun hin raaffatina. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Viidiyoo biraatti walitti deebina. Nagaa fi rahmanni isin biratti haa turu.